wanta baay'ee nama gaddisiisuu fi wanta amri namaa cabsudha jechuudha. Maaliif obboleettiin asirratti argaa jirtan kun yookaan harmeen asirratti argaa jirtan kun jechuudha akkuma keenya wayyin akkuma keessanii jiruu ishee fooyyeffachuuf yookaan hiyyummaa ishee mo'achuuf jecha gara biyya Arabaa yookaan gara biyya Duubaa imaltee jirti jechuudha. Egaa haa ta'u malee harmeen kun umurii isaanii deemaniiru akkasuma daa'imallee lama qabu. Egaa haa ta'uyyuu malee hiyyummaa fi jireenya kaleessaa mo'achuudhaaf jecha gara biyya Arabaa yookaan biyya Duubaa kan isaan imalan jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee carraan namaa bu'aa bahii hedduutu jira. Dhalli namaa bu'aa bahii hedduu qaba. Egaa haa ta'uyyuu malee namni kun akkuma nama tokko hojjetachuuf wayiin dhala isaa jijjiiruuf yookaan maatii isaa jijjiiruuf jechuudha kan mana namaatti gale. Malee namni jaalate yookiin geexiidhaaf miti jechuudha kan mana namaatti galu batalee umurii kanaatiin jechuudha dhugaa dubbachuu fi ijoollee ishii hiyyummaa keessaa baasuuf ijoollee ishii rakkina keessaa baasuuf hiyyummaa kaleessaa mo'achuudhaaf jechuudha kan ishii mana namaatti galte. Egaa haa ta'uyyuu malee harmeen kun kan ishiin itti dhalatte magaalaa Ambootti. Egaa daa'ima lama qabdi isiniin jedheera mucaa dhiiraa tokkoo fi mucaa durbaa tokko qabdi. Egaa sababiin ittiin du'aatii ishii hin beekamne hamma ammaatti mana ishiin hojjettu keessatti mucaan kun dursa cimaa akka ishiin qabdu dubbatamee ture yookaan dura dubbatattee turte jedhamaa jira jechuudha. Egaa namoota sadi ta'anii hojjetu ijoollee lama ijoollee keenya ta'anii hojjetu fi ishiidha jechuudha. Egaa gaafa duraa achi keessatti namni keenyi gaafa yookaan haala hunduma laalee gadi nama qabu barbaada jechuudha. Isaan umurii ishii harmeen kun waan xiqqoo siqaa taateef ijoolleen kun immoo waan xiqqoo ga'eessa waan ta'aniif shira garaagaraa irratti xaxaa turanii jedhama. Egaa garuu umurii isaanii wal isaan argisiisu ture maaliif akka isaan kana ishee godhan garuu hin beeknu waaqayyo qofatu beeka jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee maal godhanii gaafa duraa aannan keessatti rifeensa keessa kaahaniitu gara hojjechiiftuu ishii geessanii jedhan. Egaa gaafa isaan geessanii ishiinis argitee baay'ee aartee jedhan. Egaa mana keessatti namni lama fakkeenya sadi ta'anii gaafa hojjetan namni lama si qabi taanaa dhugaa dubbachuuf ulfaata namni lama ta'anii ragaa ishee irratti ba'u waan ta'eef jechuudha. Ishiin kophaa waan taateef osoo tokko ta'anii wal falmachuu danda'u jechuudha. Garuu isaan kun lama ta'anii jiraachuu ishee yookaan akka ishiin hojjetattee jijjiiramtu waan hin barbaanneef jechuudha kan akkana godhaa turanii dursa cimaa qabdi jedhan. Egaa gaafa macarrashaa yookiin gaafa isheen ittiin duutu kanatti nyaata ishee nyaatutti summii godhanii jedhan. Egaa amma irratti wanti beekame tokko illee hin jiru. Haa ta'uyyuu malee sa'aatii ammaa kanatti lubbuu ishee boqotee jira. Maatii ishee, firoota ishee, obboloota isheetiif, dhala isheetiif jajjabina guddaa hawwina. Egaa ilmi namaa gaafa dhalatte duuti. Isinii gala miti gaafa dhalatte duuti yoon isiniin jedhu sa'aatii kanatti umurii kana jireenya koon fooyyeffadhaa ijoollee koon jijjiirradha jettee mana namaatti galuu ishee hiyyummaa kaleessaa mo'achuuf jechaadha. Egaa haa ta'u hin taane erga ta'uu didee waaqayyo lubbuu isheef jannata haa kennu jenna. Mirga isaa haa keewwatu jenna. Egaa mucaan kun yookiin harmeen kun abbaa manaa qabdu abbaa manaa ishee harka namaatiin jechuudha kan inni du'e. Kan inni du'e magaalaa Amboo keessatti harka namaatiin jechuudha. Egaa ishiinis kana keessa osoo jirtuuti ijoolleen koo harka namaa hin laalin ijoolleen koo ija namaa hin laalin jettee umurii kanaan ijoollee isheetiif dabarsuuf yookaan rakkina jireenya bakka haadhaa taate bakka abbaa taate kan isheen ijoollee kana waan guddiftuuf egaa jireenyi biyya keenyaa waan ulfaatuuf ishiin illee imala ishee gara kanaa godhattee jechuudha. Egaa haa ta'u ijoollee ishee kaleessas abbaa malee guddatanii waa'ee abbaa isaaniif dhukkubsachaa waa'ee abbaa isaaniif otoo abbaan keenya nurra jiraate haati keenya hin joortu jechaa kan isaan laphee isaanii cabaa aadaa jiraatu jechuudha. Egaa har'a immoo gadda kan abbaa isaanii irratti dabaltee ishiinis immoo ijoollee kana dhiistee deemteetti jechuudha. Egaa kun hireega namaati. Ijoollee kan akkanatti guddattu jedhee waaqayyo hireega nama isaaniif hireedha jechuudha. Egaa maaliif osoo waaqayyo hin jiraatta jedhee raatee qoricha miti waan barbaade osoo ta'eyyuu jiraachuu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Egaa inni kun hiree isa ganamaati isiniin jechuun barbaada jechuudha. Egaa asuma maal isiniin jedhaa warroonni mana keessatti lama sadi taatanii hojjettan adaraa keessan of eeggannoo guddaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif garaa keessan adaraa namatti hin himatina mana tokko keessa hojjenna jettanii yaada keessan nama tokkotti hin kennina. Bakka maaliif umurii malee hojjetachuuf biyya afaanii gizee karaatti hafaa jirrutu jira waan ta'eef kanaaf immoo maal gochuu qabna of eeggannoo cimaa gochuu qabna yookaan nyaara keenya dhufkachuu qabna jechuudha. Dhaamsa gosa guddaadha. Ijoollonni mana akkasii keessa hojjetan adaraa keessan jabaadhaatiin of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada asumarraan jechuudha.
haa ta'uyyuu malee akkuma dura isiin jedhee abbeen ijoollee lama qabdi isiin jedhee jira. Mucaa ishee inni hangafaa yookaan mucaa ishee inni dhiiraa manja fiqaadii barachaa jira jechuudha yookaan shufirnati barachaa jira jechuudha. Innis maaliif harmee koo jijjiiraa harmee koo umurii kana mana namaatti hafti umurii kanaan qooda nuti ishee jijjiiruu qabnu qooda nuti ishee guddisuu qabnu mana namaatti hafti jedhee harmee isaa jechuudha. Manja fiqaadii barachaa jira jechuudha. Egaa haa baratuyyuu malee baratee hin fixanne jechuudha. Mucaan kun karaa gubbaa jira. Sa'aatii kanatti gargaarsa harmee isaa eegaa. Borummoo ofiisaa jijjiiramee nama ta'ee harmee isaa kana gola namaa keessaa baasu umurii malee harmee isaa kun akka gola namaa keessa dhaabbanne yookaan kan ishee gadiitiifis kan ishee oliitiifis akka ishee hin ifatamneef jecha innillee jechuudha kan inni taafachaa jiru yookiin kan inni barachaa jiru jechuudha. Egaa akkasuma mucaan ishee yookaan mucaan durbaa intala isheeti jechuudha. Isheen immoo harmeen koo umurii kanaan mana namaa keessa hin taa'in umurii kanaan ishee gahaa har'aatti nu guddifteetti. Nuti abbaa malee guddannee nuti rakkina mo'achuuf jecha harmeen keenya bakka nuti hundumatti nuti cabdee nu guddifte jettee mucaan kunis umurii kanaan yoo baay'ate umurii ishee waggaa 18 darbu jechuudha. Isheenis imala ishee sa'aatii ammaa kanatti gara Saawudii godhattee jirti jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee mucaan kun erga dhuftee Saawud Arabiyaa galtee ji'a 4 jechuudha. Egaa ji'a 4 kana keessatti mucaan kun harmee ishee hojjettee jijjiiruuf nama taasisuuf yookiin rakkina mo'achuuf hiyyummaa mo'achuuf harmee ishee gola ormaa keessaa baasuuf jecha wanti isheen harmee ishee taatu gola namaa keessatti rakkachaa isheen jirtu argitee jechuudha. Mucaan kun baay'ee isheetti dhaga'amuurraan kan ka'e kaleessa abbaa keenya dhabneerra abbaan keenya harka namaatiin miidhameera har'as immoo harmee keenya boqochiisuu qabna erga hireen keenya kana ta'ee jettee kanarraan kan ka'e jechuudha. Mucaan kun idimee kanaan gara biyya kanaa kan isheen dhufte jechuudha. Egaa haa ta'u mucaan kun dhuftee reefu ji'a 4 guutti isiniin jedhee jira. Yeroo darbee ji'a hin guunne tiktookii ishee jala deemtanii ilaaltanii jechuudha. Haati mucaa kanaa yookaan abbeen kun mucaa kanaaf baga dhalatte jettee lidatii qopheessiteefii turte jechuudha. Egaa haatis gammachuu guddaatu isheetti dhagahama maaliif abbaas yoo dhabanii ofii ishee bakka abbaa taatee bakka haadhaa taatee ijoollee kana guddifattee sadarkaa kanarra geeffattee ijoolleen kun ishee jijjiiruuf yookaan boruuf isheedha dabarsuuf isaanis fiigaa jiru yookaan carraaqaa jiru jechuudha. Isheenis kanatti gammaddee waa hedduutti gammaddee gola ormaa keessa dhaabbattee mucaa isheetiif lidatii qopheessitee turte jechuudha. Egaa haa ta'u kun hundumtuu hin hafee abbeen har'a lafa dhugaa ishee jirti jechuudha. Egaa mucaan kun gisee boossuu yookaan keessan ijoollee baay'eetu dubbiseetiin ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo isheen boossu baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Mucaan kun maaliif kaleessa abbaa malee guddannee dhukkubbiin abbaa keenya garaa keenya keessa hin baane har'a garuu harmee koo siif jedheen gola ormaa keessa yookaan siif gola ormaa keessaa baasuuf hiyyummaa mo'achuuf si gaha umurii kana mana namaa keessa dhaabbachuun hin gaha jedhee tanan kanan umurii kana yookaan si boqochiisuuf kanan dhufe jettee boossi jechuudha. Egaa mucaan kun dhugaa dubbachuuf gaddi abbaa isaanii otoo laphee isaanii keessaa hin bahin abbaa malee guddannee abbaa malee maal taane otoo isaan jedhanii otoo waa'ee abbaatiif halkanii guyyaa boohanii egaa harmee isaanii dhaban jechuudha. Kanaaf wanta jennullee hin qabnu waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi jajjabina guddaa isaaniif hawwinaa jechuudha. Egaa wanti jennu hin jiru maaliif baay'ee ulfaata jechuudha. Jireenyi biyya lafaa dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa namni akkuma dura isiniin jedhee gaafa dhalattee duute isiniin jedheera. Egaa haa ta'uyyuu malee sadarkaa kanatti otoo isheen wanta hojjettetti itoo ittiin boqotiin firii ijoollee ishee otoo hin argin wayiin heerumsiifattee ijoollee ishee heerumanii otoo iddoo isheedhaan qabattee wayiin dahanii dhalas ishee otoo hin argin akkasuma mucaa dhiiraallee wayiin isa baratee otoo ittiin milkaa'in wayiin immoo fuudhee dhalasaa otoo hin argin umurii kanaan otoo isaaniif jettee mana namaa keessaa gubattuuti dhala ishee gidduurraa dhabamu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Egaa kun hundumtuu homaa miti maaliif ijoolleen hin guddatu
isaan kana miti dubartiin amma deessee amma namatti dhagahama jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Maaliif dhala ijoollee ishee otoo hin argin wanta hojjettetti osoo hin boqotiin akka nama tokko uffee jettee osoo hin boqotiin bakka garaa ishee osoo hin gahin osoo halkanii guyyaa gola namaa keessaa guggubattu osoo xiqqaadhaanis darbamtu osoo guddaadhaanis darbamtu umurii kanaa mana namaa keessa teessee osoo ifatamtuuti. Egaa hiree ishee kana ta'e maal jenna ammallee irra deebi'ee tanani jedha Waaqayyoo mirga isaa haa godhatu jechuun barbaada. Baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee haadha dadhabaa qabdi. Harmee isheellee baay'ee dadhaboodha akkuma argitanitti jedhee yaada miidiyaa kanarratti. Amma sa'aatii kanatti reenfi isheellee jechuudha biyya hin galle maaliif gargaarsa dhabuurraan kan ka'e jechuudha. Ijoolleen kun baay'ee umuriin isaaniis xiqqaadha. Yaada naanneeffataniillee hin beekanii wanta godhan tokkollee hin beekan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee yaadni isaanii xiqqaadha jechuudha. Akkasuma mucaan illee baay'ee yaadni isaa xiqqaadha jechuudha. Akkasuma mucaan illee sanummoo isheen immoo gola namaa keessa jirti. Wanti ishiin gootu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu reeffi ishii sa'aatii ammaa kanatti gola namaa keessa jira jechuudha. Sababii ittiin ishiin duuteenis hin beekamne akkamitti akka galus egaa eenyumtuu maaliif wanni hin jenne maaliif akka ta'e hin beeku namnis baay'isee waa'ee ishii miidiyaa kanarratti baay'ee haasaa hin jiru jechuudha. Xiqqoo diinaa ol bicheetu kaleessa dhaqee diinaa ol obboleessa keenya asumaan ulfaadhu siin jenna. Akkasuma ijoollonni yeroo kaanii wantoota garaagaraa haasaan namootaaf bakka kanallee bu'anii bakka fudhatanii waa'ee ishii kanarratti hin dubbatamne egaa maaliif akka ta'e hin beeknu egaa kan hiyyeessaaf wayii kan namni hin to'anne kun hundumti iyyuu yeroo kamuu duubatti deebiti isinii galamti duubatti deebiti jechuudha. Egaa homaa miti ishiin duute oliinis gadiinis ishiin hin jirtu garuu ijoollee ishiif maatii ishiitiifis immoo otoo reenfi ishii galee boqonnaa sammuu namaaf ta'a jechuudha. Maaliif boqonnaa sammuu namaaf ta'a dhugaa dubbachuuf jiraas dhabanii du'aas dhabuun immoo baay'ee tokko hin ulfaata jechuudha. Egaa kanaaf hordoftoota koo wayii daawwattoota koo egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf baay'ee bakka haamileen koo na cabee baay'ee simmeetaawii ta'e tanaan kana naasa'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroon viidiyicha ilaalee baay'ee tokkoof qabuun dadhabee jechuudha. Keessattuu umurii kanaan harmee keenya ta'anii gaafa isaan mana namaa keessa dhaabbatanii carraan isaanii immoo kana ta'e karaatti isaan hafantu baay'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Dhugaa Waaqa jiraata ana baay'ee natti dhagahame jechuudha. Maaliif haadha qabna akkuma haadha keenyaa suni nu isiniin jedhu gola namaa keessaa baay'een keenya kan rakkannu haadha keenyaaf isinii gala miti. Dhugaa dubbachuuf haadha keenyaaf jechuudha. Baay'een keenya jireenya haadha keenyaa fooyyessuudhaaf. Ishiin immoo garuu sa'aatii itti boqochuu qabdutti, sa'aatii itti aara galfachuu qabdutti hashiimuu kana ta'e jechuudha. Egaa homaa miti. Kana hundumayyuu Waaqayyo waan godheef qaba. Ammallee maatii ishiif akkasuma ijoollee ishiif jajjabina guddaa haa kennu keessattuu jechuudha. Keessattuu baay'ee garaana nyaatti jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo mucaan as jirtu kun dhuftee ji'a afurii akkuma galteellee haadha ishee awwaallachuu hin dandeessu. Garuu ishiin hawwiin ishii guddaa maala? Haati ishiis yoo galte isheenis hojjettee jijjiiramtee galtee jireenya gaarii, jireenya boqonnaa qabu, jireenya aara galfii qabu jiraachuuf kaayyoon ishii guddaan garuu dhugaa Waaqayyo garuu hashiis hireen ishii kana ta'e karaatti kaayyoof karoorri isheen manaa baateef karaatti jala hafee egaa homaa miti. Waaqayyo jira. Waaqayyo dhugaan jajjabina guddaa siif haa kennu. Dhugaa harmee keessiif haa baasu sin jechuun barbaada. Obboleettii koo viidiyoo biraan hamma walitti deebinutti turtii gaarii naa qabaadhaa. Gooftaan koo si wajjin haa ta'u. Adaraa keessan ijoolleen keenya bitaa mirga jirtan keessas alas kan jirtan jabaadhaa. Kadhannaa waliif godhaa akka amantii keessanitti isiniin jechuun barbaada. Akkasuma ijoollee kanaafillee akka isin kadhattan nan isin gaafadhaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee.